obboleettii keenya baay'ee bocaa guyyaa gaafa dilbataa akka gara biyyaa Itoophiyaa galuu dubbatamaa jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'uu isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada. Egaa reeffi obboleettii keenya yeroo dheeraadhaaf dhabamaa kan ture erga reeffi argamees immoo reeffi kashii miti micayyoon hin duune waan akkasii jechaa turanii sana booddee immoo kanumayyuu micayyoonii kan boqottee konkolaataadhaan miti harka namaati jedhanii olola hedduutu irratti adeemsifamaa ture. Egaa yeroodhaaf dhugaa yoo qallatteeyyuu galgala keessa immoo dhugaan bakka jiru hin ba'a. Obboleettiin keenya akkuma duraan dhagahame boqottee reeffishiillee gara biyyaa galuudhaaf guyyaa gaafa dilbata dhuftu jechuudha gara biyyaa akka galu akkasuma immoo reeffishiillee gara biyyaa yeroo galee keessatti laayivii irratti ba'amee akka uummatatti jechuudha akka mul'ifamu dubbachaa jira jechuudha. Mubaarakii yeroo dheeraadhaaf mubaarakii waa'ee dhimma micayyoo kanarratti barbaacha guddaa ishiidhaaf gochaatii ture siniin jedha. Kana wal qabsiisuudhaan mootummaan Saa'udii keessatti argamu micayyoon kun kan boqotte balaa konkolaataatiin waan ta'eef micayyoo kanaaf ashuraasii yookiis immoo gumaashii akka maatiitiif kaffalamu yeroo ammaa kanatti dubbatamee jira jechuudha. Micayyoo kun immoo ashuraasii yookaan immoo gumaashii kan kaffalamu reeffi gara biyyaa erga galee sana booddee maatiin nama akkuma kana duraa reeffi ishii akka barbaadamuu fi akka habbaatti nama sana habbaa dhimmaa godhanii akkuma bakka buufatanii ammas immoo gumaa micayyoo keenyaa nuuf fuudhuu hin danda'a bakka keenya bu'ee nama jedhanitti bakka buufatanii seeran jechuudha. Mootummaa Saa'udii keessaa micayyoo kanaa fi akka gumaashii kaffaluu fi waan akkasiitu jira. Ammaaf garuu reeffi dursaa gara biyyaa akka galuudha. Asumaan dhaamsi mubaarak dhahamee namoonni micayyoon kun hin duune reeffa nama biraatii kan galaa jiru akkasuma immoo micayyoon kun balaa konkolaataatiin miti kan boqottee harka namaatiin namoota jechaa jiranii fi micayyoo kana qarshii ittiin reeffi ishii marammaramu micayyoon kun baay'ee ta'uudhaaf nama biraa ta'uu ishii gargar baafachuudhaaf maallaqa walitti qabatanii akka namoonni dura shakkaa turan suni marmara akka galfatanii reeffa isaanii uummanni Oromoo hundumtiyyuu akka ilaallatu asumaan dhaamsa dabarsee jira. Kanaafiyyuu namoonni reeffi kun kan micayyooti miti reeffa biraatii kan biyya galchanii yookiis immoo kaartooniidha waan akkasii namoonni haasa'aatii turtanii asumarraan jechuudha. Erga dhugummaadhumaanii dhugaa micayyoo kanaatu keessa keessanii isin guggubee keessa keessanii isin dhukkubse yoo ta'e asumaan reeffa micayyoo kanaa qorachiisadha siniin jedha. Fakkeenya gaarii namoota kaaniifillee ta'uu dandeessu dhugumaan quuqqamni keessa kan dhugaa ta'uu isaa agarsiiftanii siniin jedha. Akkasuma immoo gaabii uffachuu isaarratti illee namoota isarratti dubbachaa isa harrabsaa turanillee yeroo ammaa kanatti kan inni jechuudha dhaamsa isaa kan dubbate duraan dubbachuutiin barbaanne sababni isaayyuu barbaacha micayyoo kanaatu gargar citaa maallaqa ishiin ittiin galtullee kan guurramaa jiru sababa addaan citee fi kana bakkaan gaadheen itti deebisa jedheetii ani Oromoo miti akkamitti ulfinni naaf hin malle jedhee isa kanarratti dubbate micayyoo kanaaf yeroo ammaa kanatti tikkeettiin kutameera jechuudha. Kan ittiin reeffi gara biyyaa galu hundumti isaayyuu xumurameetii jira. Kanaaf micayyoo kun boqochuu ishii yoo nu gaddisiiseyyuu reeffi ishii argame gara maatii ishiitti galee tooyi haatiif abbaan reeffa dhala isaanii argatanii awwaallatanii yeroo barbaadanittis immoo iddoo dhalli isaanii awwaallamte kana dhaqanii ilaallachuutii danda'u. Maaliif otoo reeffi micayyoo kanaa dhabamee haatiif abbaan amanuutiin danda'an jechuudha. Yookaan hin duute yookaan hin jiraatte jedhanii amma garuu garaa isaanii kutatanii dhala isaanii awwaallatanii boo'anii fi itti dhiisuu siniin jedha. Egaa obboloota koo nagaan ba'anii reeffi namaa galuuni waaqayyo nama haa baasu siniin jedha. Kun baay'ee tokko ulfaataadha.
nutti fakkaata malee namni guyyaa isaa malee immoo hin boqotu garuu namni guyyaa isaa malee boqochuu kan danda'u yoo uumaa isaatirraa fagaate seexan yeroo hundumayyuu lubbuu namaa wanta gaarii ta'e waaqayyo lafarratti uume balleessuudha hojii isaa waan ta'eef kanaaf lubbuu keenya yeroo malee otoo waaqayyo guyyaa nuuf kaa'e otoo nuun hin ga'in lubbuu keenya balleessuu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa irra deddeebi'ee kanan dubbadhu akka amantaa keenyatti yeroo hundumayyuu uumaa keenyatti jireenya keenya hundumaa lubbuu keenya baanee galuu keenya hundumayyuu itti dabarsinee oblaachuu qabna siniin jedha obboloota koo egaa waan jennu hin qabnu maatii ishii obboloota ishii firoota akkasuma immoo hiriyoota ishii hundumaa fi waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu obboleettii keenya immoo lubbuu ishii haa maaru siniin jedha kanarraan kan hafe miinda ishiillee birrii ishiillee akka jiru maatii ishiitii fi akka galuu waan akkasii dubbatamaa jira maatii ishii jechuudha birrii karaa gumaa ishiitis haa ta'u birrii ishiin of harkaa qabdus haa ta'u isa dhala isaanii iyyuu hin dhaba waan ta'eef uumaa isaaniif gochuu hin danda'u garuu haa ta'u iyyuu malee yaadannoo waan ta'e godhanii kuni dhala keenya jedhanii ija dhala isaanii sanaanii akka yaadannootti ilaaluu danda'u jechuudha dhala qabaattee mucayyoon kuni dhala ishii hin ilaalan jechuudha maatii ishii keessumaa hin beektu garaan haadhaa yeroo hundumayyuu hilmoo ishii yeroo hundumayyuu laphee ishii keessaa honnee ishii keessaa hin dhabdu waan ta'eef kanumaan haa ilaaltuudhaaf malee dhala isaaniitii fi homaa gochuu hin danda'u bakka dhala isaaniitillee isaaniif bu'uutii hin danda'u isiniin jedha egaa obboloota koo isa kanadha isiniin jedha isinillee mucayyoon kun gara itti gortuu dhuma mucayyoo kanaa jechuudha ilaaluudhaaf namoonni dhaggeeffachaa turtan hedduun keessaniin jirtu mucayyoon kun kanumaan xumure isiniin jedha reeffishii dilbatadha kan galu kanaaf laayivii mubaarak irratti hin darba waan ta'eef hundumti keessaniyyuu dhaxxanii hirmaattanii gadda keessanillee achiin ba'achuuti dandeessu isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaadhaadha dogoggora jiruuf na of kalchaadha chaanaalii kana immoo sabskiraayib gochuudhaanii laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha kun sagalee keessanii yeroo hundumayyuu isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaadha.